hanganni xumuruutti obsuu hin danda'u. yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaaseen haga kutaa 5ffaa qofaatti baradhe. Sanaan booddee ani fedhii barachuu guddaa qabaadhus haa ta'uutii garuu carraan jireenyaa akkanani hin baranneef gufuu natti taate. Kan nama ajaa'ibu haatii fi abbaan koo lamaan isaaniiyyuu barsiisotadha. Haatii fi abbaan kee barsiisota ta'anii akkamittiin barnoota kutaa 5 irratti addaan kuttee naan jechuun keessan hin oolu. Haatii fi abbaan koo anaa umrii waggaa 4 gaa'ela isaanii waggaa 6 diiganii karaa yookiin tooftaa ani hin beekneen jireenyaan abbaa koo biratti nafe. Abbaan koo jechoota garaagaraa soba ta'aniin na goyyomsee of biratti na hambifate. Anis ijoollee waantan tureef salphaatti jecha inni dubbatuun goyyomsameen jireenya koo waggaa hedduu dhama'aa dararamaa jireenya haadha malee jiraachaan ture. Haatii fi abbaan koo kan isaan gargar bahan sababa dhalaatti. Haati koo anaan erga godhattee booda daa'ima dahuu fi hin dandeenye. Barri sun akka bara kanaa dhiirris dhalchuu akka hin dandeenye qorannoon beeksisuu yookiin immoo hubachiisuu waan hin jirreef hiriyoonni abbaa koo wal faana fuudhan ijoollee 2-3 yeroo godhatan abbaan koo ati diddeeti anaaf da'uu dhiisteeti malee si didee hin jiru jechuun haadha koorraatii adda bahuu filate. Sana qofaa otoo hin taane bakki hojii haadha koof abbaa koo garaagaradha. Inni kan barsiisu yookiin immoo hojjetu magaala godinaa keessatti yeroo ta'u isheen immoo aanaa keessaayyuu darbee ganda jalatti yeroo sana bara manni barnootaa hin babal'anne dubartii barsiistu turte. Barsiisuu irra darbee immoo hoggantuu yookiin immoo daarekteera mana barumsaa sanaallee akka turte natti himama. Maarreegaa wiixataa haga jimaataatti bakka hojii ooltee haati kiyya jimaata galgala mana dhuftee haga wiixata ganamaatti nu waliin turteeti gara hojiitti deebiti. Obboloonni abbaa kiyyaa yeroo sana lamni mana keessa jiru kutaa 9-10 barnoota baratu isaantu nyaata naaf qopheessuun uffata narraa miicuun abbaa koo maddiitti na tajaajila ture. Kana qofaallee otoo hin taane gargar bahuu haadhaaf abbaa koo keessatti obboloonni dubartootaa abbaa kiyyaa lamaan gaheen isaanii olaanaadha. Jaalalli anaa fi abbaa koo yeroo sana qabnu immoo adda ture. Anarraatii adda ba'ee oolee buluu gonkumaa hin danda'u. Yeroo tokko tokko haati kiyya gara baadiyyaatti na fudhatti. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko akkuma buleen mucaa kiyya nan yaade jechuun dhufeeti na fudhata. Haati kiyyas baadiyyaa bakka barsiistutti bakka na keessu waan hin qabneef ani ishee bira taa'uun baay'ee isheetti ulfaata. Kun egaa kan naaf galu yeroo sana otoo hin taane har'arra taa'een gadi fageesseen kan hin dabarse natti himamees walitti qabeen yeroon haasa'udha. Maarree abbaan kiyya haadha koorraa gargar ba'uuf jecha jijjiirraa bakka godina biraatti gaafatee bakka biraa anaatiin fudhatee deeme. Yeroo kanatti haadha koo waliin garaagarummaan fageenyaa ni uumama mitiire. Umrii koo waggaa 4tti isheerraa fagaate. Obboloonni isaas kutaa 10tti qabxii dhabanii naannooma sanatti kolleejjii barsiisuu eegale. Anaan na fudhatee bakka biraa deemee naannoo baatii 6 booddee haadha kiyyaan haati kee duuteetti naan jechuun suuraa haadha koo mana keessatti fannisee ofii akkan isa amanuuf rifeensa mataasaa haaddatee koffiyyaa yookiin immoo baarmeexaa gurraacha godhachuun akkananiin amanu na taasise. Ijoollee waantan ta'eef waa hedduu addaan baafadhu. Waanta inni naan jedhe sobadha jedheen gonkumaatii hin fudhu. Sanarraa kaasee namoota na gaafatanittillee haati kee eenyu yeroo naan jedhan maqaa haadha koo itti himeen. Haa ta'uutii garuu biyya akkasiitti duute jedheen waa'ee haadha koollee kan abbaa koorraatiin dhagahe isaanitti nan himan ture. Hedduun isin naaf gaddu. Kanaan booddee guyyaa guyyaatiin abbaa kootiin yoom haadha koo bira deemna, haadha koo bira yoom na geessita, yoom dhufti, inni jibbite moo jechuun gaaffiin isa gaafadhu hunda addaan kuteen innis
isaanis ni boqote. Kanaan nama mana keenya dhufu kanatti kamitiyyuu suuraa haadha koo ilaa harmee koo jedheen isaanitti meen nan boosisallee ture. Abbaan koo hinnatti dheekkamaa waa'ee ishee lamuu lammataa nan gaafatiin jedhee natti horiyaa. Harka caalu oolmaan kiyyaa mana barnootaa isa waliinidha. Booddeerra immoo dubartii gara biraa fiduun ilaa kunoo haati kee kanaan booddee ishee kanadha jechuun haadha haaraa haadha buddeenaallee naaf fidee waliin jiraachuu eegallee. Haati buddeenaa kiyyaa otuu diraamaa hojjettee akka biyya kanaatti sadarkaa fiilmii industirii ni to'atti jedhee yaada. Abbaa koo biratti akka warqeetti na ilaalti. Yeroo abbaan koo manaa bahummoo wanta isheen na hin hojjechiisne hin qabdu. Hojii hundumaa gadi jedheen hojjedha. Abbaan koo wanta baay'ee na jaallatuuf akka garaa kootti yeroo naaf kenna. Yeroon barbaadetti jechuudha. Haati buddeenaa kiyya akkuma abbaa koo mana barumsaa tokko keessaa waliin barsiisu. Yeroo kanattidhas deddeebi'een kutaa tokko waggaa 2 ergan baradhee booda umrii koo waggaa 7tti kutaa tokko jedheen seeraan galeen haga kutaa 4tti achuma abbaa koo fi haadha buddeenaa koo birattiin baradhee. Barnoota waan ta'eef abbaan koo ija isaatiin illee wanta na hordofuuf guyyaa guyyaatiin hin deema malee akka yaadaa fi fedhii haadha buddeenaa kootti barnoota akkan baradhu hin barbaaddu. Mana keessa inni hin jiru taanaan anaaf jireenya otoo hin taane si oolidha. Lafaa gadi na jiraachisti. Hinna rukutti akka garaa ishee na gooti. Dirmammuun natti baheera taanaan ofii isheen na rukutte bakkeedhaa ijoollee waliin otoon taphadhuuti jedhiiti haasa'e abbaan kee yoo si gaafate jechuun na amansiisti. Dogongoreen haati kiyya akkas na goote jedheen waa'ee ishee dubbadheera taanaan yeroo inni manaa ba'u reebichi yookiin immoo adabbiin qoonqoo na eeggatu kana jedheen jechaan kan hin dubbadhu miti. Umrii koo waggaa 6tti mana nan qulqulleessa bunallee nan danfisa. Umrii koo waggaa 8tti mana baaburaa deemeen midhaan nan daaksisa. Umrii koo waggaa 9tti laga deemeen qofaa kiyya bishaan nan fida darbee immoo buddeenallee nan tolcha. Haa ta'uutii garuu yeroo waggaan koo 10 guutu haati buddeenaa kiyyaa suuraa haadha koo mana keessatti fannifamee jiru kanatu jireenya koo jeeqa jechuun fuutee bakka jirurraatii buustee lafatti darbattee ni cabsiti. Yeroo kana ani waraqaa suuraa fuullee jalaa tuuta jedhee baaseen abbaan koo yeroo dhufu kunoo suuraa haadha koo achirraa buustee darbatte jedheen yeroon isatti himu innis maal godharee kana booddee suuraan ishee mana kana keessaa fuudhii baasiitii gatinaan jedhe. Yeroo kanatti ture umuriin koos waggaa 10 waa beekuu waa hubachuu haga tokko nan jalqaba mitiire hin gatun jedheeni. Yeroo kanatti inni suuraa kana yeroon deebi'u mana kana keessatti argee jennaan lubbuu keensi keessaa baasanaan jedhe. Ofii haadha manaasaa waliin illee waggaa 5 ol otoon ani jiruu waliin jiraatanii daa'ima tokkollee hin godhanne ture. Hojii rabbiif safuudha mitiire haadha kiyyaan kan dhiise guddadhee yeroon dhagahu dhala biraa naaf godhachuu didde jechuudhaani. Haa ta'uutii garuu ishee kana waliin illee waggaa amma kana jiraate dhala hin godhanne wal jeequu nagaa waliin qabanii amma nagaa ammuma immoo deebisanii abiddaaf cidii walitti ta'u. Lolli isaanii abbaan koollee deebisee akka inni na jibbu gochaa dhufe. Dhumarratti kan ani mana sana keessaatii jaalladhu abbaan koo akkas natti dubbatee jennaan lamuu lammataa mana kana keessa hin taa'u jedheen barnootaaf mana akkan baheen suuraa haadha koo barruullee koo keessa kaawwadheen baheen badeem garattiin deemu hin beeku. Firoonni abbaa koo firoonni haadha koo maqaadhaan illee isaan hin beeku magaala kana keessa hin jiranii. Magaala kana keessa kan jiru kan ani beeku firoota haadha buddeenaa koodha. Isaan immoo durumaan iyyuu na hin jaallatanii. Kanaan daandii konkolaataa qabadheen gara fedhe gara barbaadetti na haa baasu jedheen umrii koo waggaa 10 guyyaa keessaa naannoo sa'aa 6 kan hin jalqabe haga galgalaa'utti daandii konkolaataa qabadheen hanga dhiyootti nan deeme. Galgala keessaa naannoo sa'aa 1 yeroo ta'u magaala xiqqoo tokkotti hin bahee naman beeku hin qabu. Yuunifoormii biyya biraaf daftaran qabadheera. Uffata gara biraallee qabadheen hin jiru. Otuman magaala sana keessa deemaa jiru mana amantaa argeen as kana yoon buufadhe namni natti dubbatu hin jiru jedheen mana amantaa keessaa deemeen ciise. Yeroo kanatti waardiyyaan mana amantaa eessa akkan dhufe eessa akkan deemu na gaafachuun deebii yeroo dhabu homaa rakkoon qabu har'aaf asuma boqodhuutii boru namootatti meen mana nama galuu hojjechuu dandeessullee siif barbaanna naan jedhanii tole jedheen nagaadhaan mooraa mana amantaa keessan buleem.
Ganama barii waardiyyaamti kun nyaata namoonni fidan daabboo lama naaf kennuun nyaata guyyaa guutuu ittiin hin oolu naaf kennanii. Haa ta'uutii garuu akka yaadanitti nama naaf argachuu waan hin dandeenyeef guyyaa gara mana jireenyaa isaaniitti na fudhachuun haadha manaa isaaniitiin nama galchachuu barbaadii fi jechuun naaf barbaaduu eegalanii maatiin kun biyya nan hin beeknetti fira na gargaaru naaf ta'anii torbee booddee manni nama ani galuu naaf argamee hojjedheen jiraachuun jalqabe. Barnoota kiyya addaan hin kuteerus yeroo suma itti fufeen dabtara kiyya qofa arguun gaggeessaa otoo nan gaafatiin na galmeessanii barnoota kiyya otoo addaan hin kutiin itti fufeem. Haa ta'uutii garuu mana sana keessa waggaa tokko ol hojjechuu hin dandeenye. Sababiin isaa immoo maatiin ani bira galee gara biyya biraatti hojiidhaan jijjiiramanii. Kanaan maarree mana nama gara biraa galeen barnoota koos baruma kana addaan kuteen bu'aa bahii jireenyaa manoota garaa garaatti dhiibuu itti fufuun eegalee. Waggaa 4 mana namaa keessan ture. Kan jalqabaa waliin waggaa 5 ergan hojjedhee booda bakkuma hojjedhutti haati kiyya akka jirtuu fi akka hin duune odeeffannoo namoota biyya haadha koorraa dhagahuun jalqabe. Kun immoo kan ta'uu danda'e baran mana namaa hojjedhu ijoolleen dhiiraa hojjettoonni mootummaa eessaa akkan dhufe eessatti akka ittiin guddadhe yeroo na gaafatan bakka kanatti dhaladheen bakka kanammoo waggaa amma kanaa jiraadhe jedheen yeroon isaanitti himu namoonni biyya sana turani gadi fageenyaan waa'ee koo yeroo qoratan darbee namoonni tokko waa'ee abbaa koo quba ni qabu waa'ee haadha koollee quba qabaatanii lakki erga sarraatii adda baatee booda gaa'ela gara biraallee akka dhaabbatte yeroo natti himani gadi fageenyaan waa'ee haadha koo qorachuun jalqabe. Kanaanis magaala godina abbaan koo duri keessa barsiisu ture gaa'ela dhaabbatte akka jiraattu yeroon dhagahu maqaa fi suura ishee manaa fudheen bahe qofa qabadheen konkolaataa yaabbadheen haadha koo barbaachan eegalee. Magaala godinaa sana keessa mana barumsaa elementarii 3tu jira. Lammaffaarratti mana barumsaa keessaa haadha koo waamsifadhe. Haati koo bifti ishee suuraarra jiru otoo hin jijjiiramiin isheetiin hin argadhe. Garaagarummaa waggaa 12 booddee anaa fi haati koo ijaatiin wal arge. Guyyaa haati koo anaan argatte akka namni du'e boo'ichatu ta'e. Anis guyyaama sana haadha kootiin maaliif na dhiiste abbaa kooti yeroon jedhu dhiisii amma namatu jira. Manatti si fudhee galeen waan hundasaa sittaasaanaan jedhee anis tole jedheen. Gara mana isheetti na fuutee deemte. Ijoollee ishee 3 obboloota koo godhatte abbaa manaa ishee waliinis waliin baree. Kanaan mana akkuma na galchiteen yeroo abbaan koo anaatiin fudhatee gara biyya biraatti jijjiiramu mana murtiitti isa himattee haa ta'uutii garuu afaan mana murtii maallaqaan cufuun haga godinaatti deemtee falmattee dhumarratti godinarratti illee nama namaan xumursiifachuun daa'ima fudhachuu mitii ija kiyyaan akkan dhala koo hin arginellee narraa fageechisuun bakka jirtu magaala jiraatullee hanga wallaaluutti hin ga'e. Sanaan booddee anis humna dhabeen deebi'e. Haa ta'uutii garuu bara jireenya koo keessatti sekeendii tokko si dagadheen beeku. Akka gaaf tokko rabbi guyyaa tokko walitti nu fidu haadha koo jettee na barbaacha akka dhuftu lubbuun koo jira taanaan garaan koo ni amana ture. Kanaan booddee otoo lubbuun koo darbiteeyyuu hin gaabbunaan jechuun boohaa waan keessa dabarsite hunda tokko lamaan na deemu. Abbaan manaa ishees ijoollee isaatiin kunoo obboleettii keessan biyya biraa turte har'aa kaasee jaalalaan mana tokko keessa waliin jiraatu jechuun isaan waliin jiraachuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu carraan koo ganamaa haati buddeenaan waggaa 5 ol na rakkiste amma immoo abbaa buddeenaatti hin darbe. Yookiin hin baradhu yookiin hin hojjedhu waan nan ta'eef mana taa'uun koo abbaa buddeenaa koo nagaa dhawwate. Amalli haaraanis gaa'ela isaanii gidduutti uumamuu yeroo jalqabu haati koo dhugaa jiru ifaan ifatti nattaasa'u eegalte. Gaa'ela ishee kan lammataa waan na ta'eef akka gaa'ela jalqabaa humnaa fi ulfina guutuu mana ishee keessatti waan hin qabneef baatii 9 mana ishee keessa jiraadheen yaa dhala koo maal siif hin godhaa sababa keetti gaa'elli koo diigamuuf jedhaa jettee yeroo na gaafattu gara biyya hambaatti na ergi jedheen haadha koon gaafadhe. Hin oolle hin bulle maallaqa liqeeffate
murteeffatte anaatiin haati koo gara biyya hambaatti na ergite. Sanaan amma immoo biyya hambaa galiin hojjechaa jiraachuun jalqabe. Akka tasaa ta'ee manni hin gale naaf hin taane ture. Baatii jahaatti jijjiirradheen ijoolleen beeku ni turani. Isaanitti dabalameen maallaqa gaariin bakkee hojjechuun eegalee waggaa 2, waggaa 3, waggaa 4 hojjedhee. Turtii waggaa 4 booddee biyyaatii jaalallee qabadheen walii gallee kanaan booddeenis gaa'ela dhaabbachuun qaba. Boqochuu jireenya koof na barbaachisa jedheen waggaa 1 qofa hariiroo erga waliin dabarsinee booda gara biyyaatti galeen gaa'ela isa waliin hin dhaabbadhe. Haa ta'uutii garuu biyya hambaa waan hin tureef waa'ee biyya hambaa abbaa manaa kootii yeroon himu deemu malee jechuun isa nani dhiisee dhufe na rakkisuu eegale. Lakkii kan ani hojjedhee fide kuni nu gahaa asumatti jireenya keenya jijjiirrannaa jedheen kadhadheeni na ergite malee jechuun kokkeetti na qabe. Maallaqa guddaa baaseen abbaa manaa koo gara biyya hambaatti ergee waggaa 1f baatii 2 qofa gaa'elaan waliin turre. Amallisaa raafamaa waan na ta'eef da'umsallee of qabeen ture. Kanaan biyya hambaa deeme, biyya hambaa dhaqee hojiillee argatee namootaan wal barsiiseen tasgabbaa'ee jiraachuu jalqabe. Yeroo booddee garuu namoonni achi jiran hiriyootuma koo waan na ta'aniif hariiroo jaalalaa dubartii achi jirtu ani waliin hin ture waliin yeroo inni eegalu miidhama koo dafee fudheen gaa'elli keenyi asumarratti haa dhaabbatu. Kana mummuun kana jalqabde bor immoo eessaan na geessuufi jedheen abbaa manaa koo kana nan dhiiseeni. Kanaan haadha kootiin darbee isheen dhukkuba mana yaalaa deemtee yeroof itti fooyya'ee itti ka'ee waan gamsiiseef maallaqallee kanan biyya hambaatii fidadhellee seeraan fayyadamaa waan hin tureef haadha kootiin kottume kanan qabu dachee kanarraa su'umadhaa mana yaalaa gaariin si geessa jedheen Finfinnee mana yaalaa dhuunfaa haadha koo fudheen deeme. Xannachi qoonqoo haadha koo jalatti biqilee sobee dhukkuba garaagaraa turuun yeroo garaagaraa haadha koo rakkisaa ture. Yaaliiwwan ammayyaatiin battalumaa arganii yaala baqaqsanii hodhu daqiiqaa 30 hin guunneen haadha koo naaf fayyisanii. Kan bahe maallaqadha kan naaf oole immoo haadha koodha. Torban tokko mana yaalaa keessa turre haadha kootiin hin fayyifadhe. Haa ta'uutii garuu mana yaalaa kana keessatti jireenyi carraa taatee dargaggeessi tokko abbaa isaatiin mana yaalaa kana fide akkanuma xannachi boquu jalatti biqilee baasisuuf dhufee bakka inni yaalutti gurbaa kana waliin wal barre. Yoon waa ta'e alaa bituu barbaadu isaatiin haadha koo naaf eegi jedheen deema. Innis qofaasaa waanta dhufeeru waa ta'e bituuf manaa yeroo bahu anaatiin abbaa koo naaf eegi jechuun deemee bitee deebi'a. Kanaan dhumarratti gatiin ciisicha mana yaalaa sanaa kan guyyaa tokko maallaqa sirriin taane ta'ee yeroo nutti mul'atu haga qooruti. Hoteela keessaa siree kireeffannee ani haadha koo inni abbaa isaa ciibsee mana yaalaa kanatti deebinee hordoffiiwwan taasifamu haga dhumaatti hordofne. Kanaan dhumarratti torbee 3 finnee anis haadha koo qabadheen gara biyya kootti innis abbaa isaa qabatee gara biyya isaatti galee. Oolmaa guddaa mana yaalaa keessatti bakka rakkinaatti waliif oollee waan na tureef bilbilallee wal jijjiirree ture. Innis biyya galee naaf bilbiluun natti dhiyaachuu akka barbaadu natti hime. Anis gaa'ela dhaabbadheen naaf ta'u akka dide abdii akka hin qabne kanaan booddee ilma dhiiraa amanuu akka hin dandeenye yeroon isatti himu homaa rakkoo hin qabu. Ani biyya hambaa bakka hin deemuu barbaadu hin qabu. Baradheen bakka hin qacarame qofattiin hojjedha. Dhuunfaadhaanis hojii kana hojjedha. Tarii yoo rabbi nu milkeesse tokko taane ati bakka kana naaf buute na gargaaruu dandeessa naan jedhe. Kan nama ajaa'ibu yaada isaatiin walii galuuf isarraa adda baheen torbee 2 qofaan fudhe. Kottu naan jedhe isa biran dhaqe. Gaa'elli kiyya kanuma ta'e. Fiigichi qofaa koo asirratti dhaabbate. Rabbi hodhu jedhee yoo nama namaaf kenne malee eenyummaa namaa ciniinanii nyaatanii alanfataniillee beekuun hin danda'amu. Gaafa rabbi hodhu namaan jedhu garuu haadha koo yeroo muraasaaf ishee beekullee kan ittiin dagadhu abbaa manaa gaarii rabbi guddaan naaf kenne. Yoo simboo bareedina isaaf simboo isaa, yoo milkaa'ina harka isaaf milkaa'ina isaa, yoo jaalalli namni qabuuf ajaa'iba. Hodhu jedhee dibee qixeessee tolchee rabbi guddaan naaf kenne.
tasgabbaa'ee ilaaliin waggaa tokko booddee ulfaa'een daa'ima godhadhee fi lammaffaallee dabalee fi har'a jireenya nan jiraadhan jedhee otoo hin taane abjuu natti fakkaatu keessatti waaqayyo na eebbisee mana koo guutuu godhee na jiraachisaa jira. Abbaan koo kaleessa na dhiibe har'a beenyaa bahee dhala koo si malee hin qabu naan jechuun anatti wawwaata. Haati manaan isaas kan lammaffaarra fuudhe isa dhiistee gaa'ela gara biraa dhaabbattee qofaatti isa hambisteetti. Anis dhalli isaa ana qofa erga ta'e ana waliin innis gatii guddaa waan na kanfaleef si hin dhiisu jedheen bakka inni jirutti baatii baatiidhaan maallaqa nan ergaafi nama ta'ee kan hin balleessine hin jiru mitiire akka balleessaa yeroo tokko qofaatti hin fudhee. Haati koollee anaaf haadhadha garaa qulqulluutiin muudaa malee yeroon ishee argadharraatii kaasee otoo isheetti hin jijjiiramin wanta hin qabuun bira dhaabbachaa gorsa beektuun gorsa dandeessuun na bira dhaabbachaa jaalala addaan ayyaana waaqayyoon guutamiin mana koo keessa jiraachaa jira. Rabbi kanaa ol si haa eebbisu mana keessa nagaa si haa godhu naan jedha. Oromoon yeroo mammaaku obsaatu aannan goromsaa dhuga jedha mitiire. Oolee bulee bu'aa bayii hedduu keessa Rabbi na deemsisee booddee buddeena naaf ta'utti mataasaa guyyaa torbee daqiiqaa lakkaa'ee matuma isaa na baasee waantan jedhuun qabu. Rabbi guddaa gooftaa koo fi galanni ulfinni haa ta'u. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddessiniif dubbiseen hin kaa'u. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomiisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa seenaa ishee dhaggeeffattanillee yaada keessan waan isinitti dhagahame komentii jalatti qoodaa fi jecha laayik, sheerii fi sabiskiraayib gochuullee hin dagatinaa jecha qophiin sa'aatii kana guyyaa irraaf isiniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.